Attamoltan miseensonni garee waliin poste hundi keessanii nagaadha nageenyi badhaadha alaaman saanan hundu nagaadha waliin poste keessa miseensa taatanii kan jirtanii fi ta'uuf kan jirtan hundi keessanuu kaayyoon garee waliin poste maalirratti hojjechuu danda'a iseedhuuf akkuma maqaasaa kaayyoo waliin poste waliin hojjennaa waliin jijjiiramnaa waliin taanee waliin fuulduratti socho'uudha iseedhuudha. Namoonni baay'een akka karaa sooshaal miidiyaa fayyadamoo ta'anii fi baay'ee badhaadhanii kan deeman ta'uu danda'a. Garuu akkamittiin akka badhaadhanii fi akkamittiin akka iddoo guddaa gahan garuu gaaffii nutti ta'a. Akkamittiin kaayyoo kana galmaan gahanii akkamittiin badhaadhanii akkamittiin bakka nama guddaa ta'anii hin jedhu gaaffii guddaa nutti ta'a. Haa ta'uti yeroo baay'ee teekinooloojiidha teekinooloojiin immoo tooftaa barbaada. Tooftaa mataa isaa danda'e qaba. Isin jedhamu maasii achitti dhiibee addisiitu maasii achitti dhiibame osoo taane tooftaa mataa isaa danda'e qaba. Namoonni kunis karaa sooshaal miidiyaa kana yookaan karaa miidiyaa hawaasaa kan kaayyoo guddaa qabatanii gahanii kaayyoo isaanii kan galmaan gaatan tooftaa fayyadamaniiti malee callisee kallattiin maasii achi dhiibanii miti. Kanaaf gaaffii keenya kanaaf namoonni kun akkamittiin sooshaal miidiyaa kanarraa fayyadamoo ta'anii gaaffii jedhuuf inni jalqaba duraa tooftaadha. Tooftaa kanaaf waliin poste kan uumame nutis akkuma namoota kaanii miidiyaa hawaasaa kanarraa fayyadamoo ta'uu qabna. Teekinooloojii ammayyaa kanarraa fayyadamoo ta'uu qabna. Qooda miidiyaa hawaasaa kan namaa laallee kan namaatti bu'aarree callisnee bakka daataa keenya gubnee yookaan qarshii keenya gubnee callisnee baanu nutillee gama keenyan gahee keenya fudhachuu qabna. Gahee nurraa eegamu argachuu qabna. Iseedudha. Gahee kana argachuuf immoo tooftaaleen fayyadamuu nu taasisan maaludha? Iseedudha. Inni jalqaba duraa akka kaayyootti kaayeffatee kan ka'e akka hojiitti qabatee kan ka'e waliin poste inni jalqabaa akkuma maqaa isaarraa hubattan poste gochuudha. Tokkoffaa irratti inni jalqaba duraa poste gochuudha. Poste gochuu jechaan akkuma yeroo tokko sooshaal miidiyaa irraa hubattan poste godhaa kan jedhu jalatti akkuma barreeffamee jiru. Jalatti akkuma barreeffamee jiru poste gochuudha. Poste gochuun immoo qarshii barbaada. Qarshiidhaan poste godhama jechaadha. Namoonni karaa chaanaalii feesbuukii isaaniis haa ta'u, chaanaalii teelegiraamii isaaniis haa ta'u, karaa yuutuubii isaaniis miseensa baay'ifachuu barbaadan tokko poste gochisiisu. Namni chaanaalii feesbuukii isaa tokko miseensa 1,000 naa dabalamuu qaba. Miseensi 1,000 naa dabalamuu qaba jedhu gaafa poste gochisiisu gareedhuma akka waliin postitti gurmaa'eef qarshii kaffalee garee waliin poste hundi isaa dhaqee chaanaalii feesbuukii nama kanaa laayik follow share sanaan booda qarshii kaffalaaf yeroo tokko miseensa 1,000 barbaade yoo ta'e namni tokko garee waliin poste miseensa 2,000 qaba yoo ta'e yookaan miseensa 1,000 qaba yoo ta'e garee waliin poste hundi isaa dhaqee chaanaalii nama kanaa dhaqee laayik godhaa share godhaa follow godhaa sanaan booda kaffaltiin garee kanaaf kaffalamaa jechaadha. Akkasuma chaanaalii teelegiraamiitiin namni chaanaalii teelegiraamii miseensa 1,000 barbaadu tokko gara garee waliin poste dhufee sanaan booda qarshii kaffalee fi garee waliin poste kun miseensa hundi dhaqee teelegiraamii chaanaalii nama kanaa laayik godhaa follow godhaa jechaadha. Haa ta'uti gara yuutuubii soo dhufu miseensi YouTube subscribe hin qabne tokko yookaan hordoftoota hin qabne tokko haaraa baname tokko miseensa godhachuudhaaf jalqaba duraa irratti baay'ee rakkisa. Keessattuu subscribe tokko amma 100 argachuudhaaf baay'ee rakkisa. Kanaaf maal godha miseensi kun viidiyoo yeroo garaagaraatti hojjeta vaariyaalii ba'uufii qabaa beeksisa hojjechuu qabaa baay'ee rakkata namni kun. Garuu tooftaan inni kun garee waliin poste yoo ta'e alaa dhufa yoo ta'e miseensa sana alaa dhufa yoo ta'e alaa dhufee gara garee waliin poste dhufee maal godhaa qarshii garee waliin posteetii kaffalaa erga kaffalee booda miseensi garee waliin poste hundi isaa dhaqee yuutuubii nama kanaa subscribe godhaa jechaadha. Tiktookitti soo dhufne gara tiktookitti soo dhufne kanuma wal fakkaataadha. Kaffaltii kanarraa miseensi garee kanaa maal godhaa qarshii argata yookaan irraa fayyadama jechaadha. Inni kun isa jalqaba duraati. Hojii garee waliin poste isa jalqaba duraati. Poste gochuudha. Poste godhee immoo qarshii argachuudha. Miseensi hundumtuu asirraa fayyadamaa ta'u jechaadha.
Inni lammaffaa ofuma isaatii chaanaalii mataasaa qabaachuudha. Namoonni garee kana keessatti argaman pilaatfoormii kamiinuu sooshaal miidiyaa kanatti kamiinuu feesbuuk chaanaaliis haa ta'u, telegiraam chaanaaliis haa ta'u, yuutuubiis haa ta'u, tiiktookis haa ta'u, miseensi as keessa jiru hundi isaa kan mataasaa qabaachuu isaati. Miseensi as keessa jiru hundi isaa kan mataasaa qabaachuu isaati. Kan mataasaa kan ofiisaa yoo qabaatu. Fakkeenyaaf namni yuutuubii haaraa banate tokko sabiskiraabii 0 qabaatu. yuutuubiin yoo xiqqaate sabiskiraabii 1,000 kan kaffalu isarratti haala viidiyoon kee itti ilaalameen kasii kaffalu namni tokko kun 0 irraa ka'ee 1,000 ga'uudhaaf immoo baay'ee dadhabsiisaa ta'uu danda'a. Baay'ee hojjechuu qabaachuu danda'a. Kanaaf tooftaan inni jalqabaa miseensa garee waliin boosti ta'uudha. Salphaadhumatti. Miseensa garee waliin boosti ta'uudha. Miseensa garee waliin boosti taanaan namni tokko yuutuubii banateera taanaan linkii yuutuubii isaa garee waliin boosti irra gochuudha. Gaafa dhaqee linkii yuutuubii isaa garee waliin boosti irra kaa'u maal ta'a? Namoonni miseensonni garee waliin boosti hundi isaanii dhaqanii nama kanaaf yuutuubii isaa sabiskiraayib godhu. Namni kun guyyaa tokkotti baariyaalii ba'eera. Guyyaa tokkotti miseensa 1,000 kan sabiskiraayiberii 1,000 argateera. yuutuubiin kaffaltii eegalee jechaadha. Argitanii salphaadhumatti akkaataa yuutuubiin nama kanaa itti hojii eegale. Sanaan booda guyyaa guyyaadhaan viidiyoo galakkifata. Viidiyoo salphaadhuma odoo badaa itti dhimmiin gadi dhiifata. Erga gadi dhiifatee booda miseensonni as keessatti argaman kun maal godhu? Dhaqanii laayikii godhuu fi foloo godhuu fi sheer godhuu fi sanaan booda namni kun karaa yuutuubii doolaaraan argataa jechaadha. Mabiraa miti salphaadhumatti. Akkasuma tiiktook irratti chaanaal telegiraam irratti waan wal fakkaataa raawwataa jechaadha. Kanaaf inni hojii lammaffaa sooshaal miidiyaa kamiinuu kan mataa ofii qabaachuun kan mataa ofii erga qabaatanii booda immoo miseensonni kun gahee mataa isaanii taphatu jechaadha. Walii isaaniitiin. Asirratti gaaffiin tokko jiraachuu mala. Gaaffichas maalidha? Ani sabiskiraayibii nama tokko godhee fi inni yoo naa gochuu baate akkam ta'a? Gaaffiin jedhu dhiyaachuu danda'a. Sirruma tokko muudiin taane kan deemu jiraachuu mala. As keessa miseensa keessa jechaadha. Miseensa akkasii miseensa waliin bostee itti fufuu hin danda'u. Ni ba'a. Garuu hagasittuu takka sabiskiraayibii ta'ee fi silaa akkam taa'ee isa hidhuuf jechaadha. Gaaffii jedhuuf sabiskiraayibii gootee kaatee namni sun deebisee kan kee sabiskiraayibii sin goone taanaan atillee haan sabiskiraayibii gochuu dandeessa. Raaquu dandeessa jechaadha. Kana beekame amanamummaa fi amanamummaadhaan hundinuu namni tokko sabiskiraayibii sii godha taanaan ati nama 1,000 sabiskiraayibii sii godha taanaan atillee deemtee kan nama 1,000 sabiskiraayibii gochuu qabdu. Hojiidhaan doolaaraan argama. Akka keenyallee birriidhaan miti doolaaraan argama. Kanarraa namoonni baay'een fayyadamanidha. Namoonni baay'een carraa akkasiitti fayyadamanidha. Carraan akkasii hin argamu. Miseensota biraa daballu ofii keenya tattaaffii mataa keenya haa taasisnu garee kanas waliin haa guddisnu waliin hojjannaa waliin jijjiiramna isee dhukaayyoo jedhu qabatee kan ka'eef waliin boosti isa kanadha. Kanaaf galiin kanarraa argamu akka salphaatti kan laalamu miti. Fageessinii yoo ilaalle akka salphaatti kan laalamu miti. Fakkeenyaaf yuutuubii tokko namni tokko yuutuubii isaa baariyaalii ba'ee fi miseensota 1,000 horatee yookaan sabiskiraayiboota 1,000 horatee guyyaadhaan viidiyoo tokko yoo gallakkise viidiyoo tokkorraa yoo xiqqaate doolaara 3 aga doolaara 5 yoo argate yookaan doolaara 3 aga doolaara 10 yoo argate doolaara 10 birrii keenyatti meeqa dhufa yookaan qarshii keenyatti meeqa dhufa. Miindaa keenya ji'a tokko darbuu danda'a yookaan hojii guyyaatti argannu kan ji'a tokko darbuu danda'a yookaan kan torbee lama darbuu danda'a. Sooshaal miidiyaa irratti illee hojiin gareedhaan hojjetamuu fi hojiin dhuunfaadhaan hojjetamu bu'aan isaa garaagarummaa guddaa qaba. Yoo garagaree kana dabalamti hin fayyadamta malee wanti isin jedhu. Yoo hafte immoo faayidaa dhumaasarraa argamu faayidaa gareerraa argamutus ta'a. Wanti isin jedhu hin jiru. Hojjechuu immoo qabda. Ormi ni hojjetaa atis hojjechuu qabda. Ormi ni fayyadama atis fayyadamuu qabda.
kana beekuun barbaachisaadha. Jijjiiramaaf immoo halkanii guyyaa tattaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Ammatti warroota miseensa taataniifis warroota miseensa hin taaniifis hojiilee garee waliin poostii hojjetu kana yoo jenne sadaffaan, arfaffaan, shanaffaan warroota miseensa dhaabbataa ta'aniif qofa kan himamudha. Horaa bulaa dhiibana waliin poostii waliin taanee tarkaanfannaa waliin taanee jijjiirama hunduu waliin hojiinis waliin faayidaanis waliin.